Hello, baganagaa walitti deebini. An Abdullah Siraaji. Barmoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu lakkoofsa. Kana jechuun lakkoofsa afaan Oromoo. Isa cinaattis kan an isiniif kaahee lakkoofsa afaan Ingiliffaatiin barraa'eedha. Maaliifi namoonni tokko tokko afaan Oromoo cinaatti afaan Ingiliffaatitti waan fayyadamaniif lakkoofsa yeroo barreessetti afaan Ingiliffaatiinis cinaatti isiniif barreesse. Lakkoofsi hangana qofaa miti. Kanaaf lakkoofsi jalqaba an isiniif barreesse lakkoofsa qeenxee takkaahu ammootiyyuu lakkoofsa bifa kanaan barraa'eedha. Ka lammaffaa kan isinii barreesse akka afaan Oromootiin itti barraa'uudha. Takkaahu ammoo qubee afaan Oromootiin qubeessee isiniif barreesse. Inni sadaffaan afaan Ingiliffaa takkaahu afaan Ingiliziitiin kan isinii barraa'eedha. Walumaan haa ilaallu maqaa isaatii fi akkaataa inni itti waamamu. Tokko lakkoofsa jedha astee kanatti irraa hin gabaabsee koofsa dheeratee iddoo fudhataa fi soo asitee kanatti duwwaa jedhama. Inni kuni duwwaa jedhama. Maqaan isaa kan biraa duwwaa. Afaan Ingiliziitiin zeeroo jedhama. Zeeroo. Inni gama lakkoofsaatiin kan itti aanu duwwaatti kan aanu lakkoofsa tokko. Tokko takka hin jedhama. Tokkos jedhama. Takkas jedhama. Asiinis afaan Oromootiin yeroo barraa'u tokko. Takkaahu ammoo takka. Takkas hin jedhama. Takka hin jedhama. Asiin kan jiru afaan jaraa takkaahu ammoo afaan Ingilizii one. Kan itti aanu lakkoofsa lama. Kun lakkoofsa lama. Kan itti aanu lama. Qubeeffamee yeroo barraa'u lama. Two. Kun sadii. Afaan Oromootiin sadii. Asitti sadii. Afaan Ingiliffaatiin three jedhaniini. Three. Kan itti aanu afur. Afaan kennaan afaan Oromootiin yeroo barraa'u afur. Kunis afaan Oromootiin afur jennaa asittis afur qubeedhaan yeroo barraa'u jechuudha. Four. Kun yeroo barraa'u four. Asitti shan. Asitee kanatti shan. Asitti yeroo sagaleedhaan barraa'u shan. Asitee kanatti afaan jaraa five. Kuni asitti jaha. Asitti jaha. Asitti six. Asitti torba. Lakkoofsa torba. Afaan kennaan yeroo barraa'u torba. Asitti English number seven. Asitti saddeet afaan Oromooti. Saddeet. Asitee kanaa fi asitee kanatti booddee isin agarsiisa waan garaagarummaa wahii kan qabu jira. Asitti saddeet. Asitti eight. Asitti lakkoofsa sagal. Kuni sagal. Asitti nine. English language. Asitti kudhan. Asitti yeroo barruudhaan barraa'u kudhan. Asitee sanatti ten. Garuu asitee kana irratti dhiifama yeroo tokko afaan
qubee xiqqaa fi guddaadhaan barreessee ture iyyuu doesn't matter. Kana barraa rakkinaan qabu. So astee kanatti ta'eenidha 10. Wanti tokko wanti astee kanarratti isin agarsiisuudha barbaade barreeffama afaan Oromootiin yeroo barraahu bakka lamatti wal dhaba. Wal dhabbiin isaa ammoo tiyyuu baay'ee waan miidhaa guddaa fidus miti barreeffama san addaan haa beektaniif isin hubachiisuu barbaade. Duwwaa yeroo duwwaa jennu kana astee kanatti a tokko qofaan barreessuu dandeenya. Kana jechuun duwwaa gabaabaa duwwaa. Astee kanatti 8 takkitti qofaan barreessuu dandeenya. Astee kanatti 2. Astee kanatti 1. Laazimaatu rakkoo tokko hin qabu. Yoo kanaanis barreessite weel hin dheerate. Yoo kanaan barreessite inni gabaabate. Lakkoofsa 8 loqoda afaan kan keetii irratti hundaa'a. Yeroo tokko nam tokko afaan dheeressuu danda'a. Yeroo tokko immoo afaan gabaabsuu danda'a. Yeroo afaan dheeressitee barreessitetti qubee 2 fudhata. Astee kanatti E2 tahaa jechuudha. Duwwaan kunis namoonni afaan dheeressee yeroo barreessutti wayita sirraa bahu jechuudha. Afaan wayita dheeressitutti duwwaa yoo jettee 2 fudhata xumura isaa irratti. Kunis E2 fudhata xumura isaa irratti. Haala kan barreeffama irratti haala kanaan barraa'uu danda'a. Konstantilii dhaabbataan ammoo yeroo barreessitu lakkoofsi akkanuma tahaa jechuudha. Rakkina hin qabu. Kana lakkoofsi namni isinii barreesse 1 hanga 10ti. Lakkoofsi kaan ammoo 20, 30, 40, 50 akkasitti isinii fida. Meeqa itti aanutti dabarru. Haaluma duraa irraa dubbannetti kan itti aanu 10 fi 20 jidduu kan jiru lakkoofsa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jenneetiniin hanga jidduu saniitti waamuu ni dandeenya jechuudha. 10 ka jedhu qofa itti daballa. 10 waggaa dabarru jechuudha. 10 hanga 20 jidduu kan jiru 10 jennee lakkoofsota jalqaba duubatti waamne san itti waamnaa jechuudha. Kun ammoo tiyyuu lakkoofsota duwwaadhaan maqaa isaanii bu'uura kan waamnu jechuudha. Waan baay'ee ulfaatuu miti. Yoo haala kanaan ka qabattan lakkoofsota bu'uura 1 hanga 10 kan jiran 1 hanga 10 jidduu kan jiran kana jidduu buuftanii waammachuu ni dandeettan jechuudha. Haala salphaa taheen isiniif ifa taha jedheetiniin abdadha. Kanaaf amma hagma barreesse kana waliin haa hordofnu. 20 lakkoofsaan 20 barruudha kun amma barruu afaan Oromootiin 20 barruu afaan Ingiliffaatiin ammoo 20 jedhaniini 30 kun barruu afaan Oromootiin 30 asitti 30 kun 20 asittis 20 kun 20 dha kun asitti 30 jennaan 30 English language 30 dha asitti 40 asittis 40 afaan Oromooti 40 English astee kanatti 50 asitti barreeffama afaan Oromootiin 50 50 Ingiliffaadhaan 50 jenna jechuudha. Astee kanatti waan tokko yaadachiisuu barbaada. The difference between 15 and 50 yeroo 50 jechuu barbaaddu afaan Ingiliffaatiin 50 jetta. Yeroo 15 jechuu barbaaddu afaan Ingiliffaatiin 15 n
fidda jechuudha. 50 and 15. 15 means this one called 15. Na. 15. Here. T. 50. Garaagarummaa lamaan kana qaba jechuudha. So san warri Ingiliffaa isin agarsiisu. Asitti jahaatama afaan Oromootiini 60 T asitti torbaatama. Kunis afaan Oromootiin torbaatama. Asitti 70 TY 70. Astee kanatti 80. Kunis 80. 80 jedhama. Akka loqoda naannoo irratti hundaa'a. 80. 90. 90. Dhibba tokko. Astee kanatti qalbeeffadhaa. Dhibba jennees waamna. Dhibba tokko jennee waamna jechuudha. Dhibba tokko. Dhibbas jenna. Birrii dhibba. Qarshii dhibba. Paawundii dhibba. Birrii dhibba tokko. Akka aadeffama. Akka aadattis ni waamama. Dhibba tokko sin jedhama. Dhibba. 100. 100 jedhama. Asitti garaagarummaan lakkoofsa duwwaan itti dabalamuu fi lakkoofsa qeenxeedhaan kan jiru baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Yeroo lakkaa'aniitiin jedhan afaan Ingiliffaatiin. Afaan Oromootiin lakkoofsi kana fakkaata. Lakkoofsa jidduutti ani isinii hin barreessintu jira. 10 haga 20, 20 haga 30, 30 hanga 40, 40 hanga 50, 50 hanga 60, 60 hanga 70, 70 hanga 80, 80 hanga 90, akkasuma 90 hanga 100 hin barreessine. Maaliifi kana yoo barreessitaniitiin akkanatti kan hubattan ta'e lakkoofsa bu'uura jalqaba duraa barreessineen wal bira qabdanii yoo madaaltaniitiin ilaaltan bifa salphaa taheen barreeffama isaatii fi dubbisa isaatis ni qulqulleeffattan jedheetiin aman. Har'aaf kan isiniif qopheesseetiin jedhe lakkoofsa duwwaadhaa hanga 100ti. Hanga barmoota biraatii walitti deemnutti nagayaan naa jiraadhaa.